هي قابد مال رتي دنيا تنجارتي الرتين فودا نجاش أفان سيتو مال رد دنديس مال يفسن أرو دنديس نيرو على سرتي نيرو على جارتي على المانكياتي hordoftoota kiyya har'a mudannoo namdate mudannoo ajaa'ibaa taniin takkaan ta'in mudannoo akkanaa takkaa ta'in beekan. Har'aa tana asii ka'eetiin mana jaarsa duniyaa abdi bira akkumaan dhaqee haasofsiisee isa biraa deemutti maaliif dhiyoo tana duniyaan tilifoonaa tokko tilifoona kiyyaarra jiraarraa naa fuudha jettee himatteerti sanis niin gaafa dhaqeetiin akkumaan san haasofsiisee gabbahu deemutti barra fixadhee haasa hojii isa wajjin duniyaan mucaa tokko fuulli hidhaadha baaragaa wajjin illee irraa balee ilaalle fi miciyyoon takka dhufanii jechuudha mucaanii shuguxiitti baafatee abditti dhahuudhaaf jechuu arrifadheewu awwaan rifachiisee jira garuu mucaa kana natti hin dhahini booda haa birraatu beekaa dhufee isa lafa qabee fi ummata kanaa itti yaamee duniyaas itti yaamee haa waan kana godhee irratti hojjetee naan jaajetiin lubbuun asin naageesse. Akkasitti mudannoo ajaa'ibaa irraa hordoftoota kiyya haa viidiyoo tana ilaaltan birraa'ee viidiyoo tana ilaallee jirra koommantii adannaa kataba takka akka irraatti rafan dhuguma rabbii mucuma haadha dhawanii waan ittiin godhanii maaliif dubbii fakkaata anachi dhaqeetiin isa haasofsiisu jira irraa fixe haasoo irraa fixe bar deemuuf hin deemaawi anumaa deemuuf bar dhadhaammatee maal jirumatti ol seenanii jechuudha. Akkasitti mudannoo ajaa'ibaa namni mudate viidiyoo maan amma gadhiisu deemtan jechuudha. Ani mudannoo tarra mudate naa isa haasofsiisu jiru. Akkasitti rifaatoo ajaa'ibaa wajjin dhufeetumaan shamisa firraa baasee huccuu firraasee akkama gartaa'ee isin haasoo endee viidiyoo sana illaan gatu umuraan laala duniyaa jalaas dhaqaadha. Mudannoo namni mudadhe sansalatu gadhiifti irraa maranii jiran wurkaan akkatti narraa'e mucaa namaa nadhaanii kilaas. Uumaan akka godheeqa irratti waan kana hojjedhe na fakkaatee rifadhe takka laatti hordoftoota hoyya viidiyoo sana illaan gatu umuraatti ilaalan isin jaa mudannoo kana namni gate mucaarra illee naan rifate har'a natti hin dhahini takka naati illaan gatu umuraa viidiyoo tana ilaalan isin jaa hordoftoota hoyya. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV. Share, like, godhu hin dagatinaa. Maal kana qofa maarree chaayinaalli birraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree saba gamtaan kee diina ciree haree itti hirmaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala birraa Oromoo TV yoo yaa ilma Oromoodhaa kan biyya keessaa biyya ambaa jirtan marti keessanuu duraan dursinee salaamtaanni keenya qonnee irraa burq baree yee isin bira bikkuma jirtanitti isin haagoon isin hinjaa arra mana abdii jaarsa duniyaa dhufeetiin jira sababni na fidees ni beeytan waan hin taane as gubbatti harkeetiin arra isa biro dhufee maaltu waan akkanaa fidee maaltu jaartii ala baasee tanaan gaafachuu dhufe abdii hordoftoota keenya walumaan qabna salaamtaa gaafadhuun siin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kabajamtootaa fi hordoftoota birra Oromoo TV dha. Onoo gaarran tana birra irratti argaman akkanaati. Eeywa arraan tana wanni bira dhufeef gartan viidiyoon kana gadhiisee keessatti waan kana abdiitu ifi fuudhuu fedhamoo najjaashiitutu waan kana jala kaasu jira isa fuusuu deema tanaan adda baafachuu dhufe wanni kanaa kun waan bareedaa miti akka kiyyatti akka obboleessa kiyyaattiin isa gorsuu dhufe. Eegaa abdi maal irratti duniyaan tun jaarteeti irrattiin fuudhaa najjaash afaan sii ta'uu maal irratti dandeesse maaliif isin ari'uu dandeesse. Niru ala sirratti niru ala jaartii yaadal maankiyyaati. Ismaatu alatti baas malee anamti. Akkamitti alatti baafte yoo ta'e soomana keessa ijoollee tokko beekte bakka dalagaa oolanii dureen achi nyaatanii yeroo soomana achi nyaanni hin jiru. Akka nama xaamarraa nyaachuu jirra maallaqa illee fixanne funoo harka fitte dalagaa dureen bakka dalagaa nyaanna soomana keessa nyaanne sin jiru yoo ta'e na waywaatte. Saniifin irratti dabalee jechuudha. Arna bira fudhatan jeen ijoollee taniinis. Maxaa wanta kennaan biratti nyaatanii hanga soomana kun hanga ba'u jeeni. Ayyeen anjaanii walii galee irratti dabalee jechuudha guyyaadhaan. Toorsaa sagal moo kudhanii tan irratti dabalee arna mana wajjin furoo amanitti soomana nama wajjin dhufa nyaataaf after sirri godhii bareechii godhii jeeni irratti dabalee. Kan namni tokko gisee si dhufu bareeda. Mbeetu gaas biraa deemu si haasoo namni. Saniifin nyaata durillee kanuma bareechitu armu daran. Godhiin eegeeteen. Hayyeen an jette an ijoollee sun wajjin gisee soomana jechuudha. Gisee bakriba Allahu Akbar furaaree waliin ol seenne. Oggaa ol seennu jechuudha
كاميرا يروح والد سنك بنكب أيه سيمبرانك سر دلقتي كاميرا والدك أجايب من دنا لا الله أكبر جير أيه مغربة أزانا يقولن مغربة إيه أيه فرو وين فرو كان بكون تاوجرا نيوان فرو كان كان جون جيتو أيه وين فران كون كسمة تبين كسمة لفتسين دوان سنورين كوبي سنية تمرة تكو كبتة دي أيه زعان برانكين بقول زعساني مت أيه زعان تكلم نو أنا متانجم زعساني مت صح soomana noo fani badu jira allah bari rajwan jiru fechu sanifin jechu bo hanjamin zaatan hanjaman taatu namni kan wajji dhufne أيه faaftira nu kan laa kay mataa nu ges hanjama egal أيه namti natti hanjama egalte na dadde fechu egal أيه waasanin kee harkatti kalaanan harkana laatteme ana arawaj kun ka bokkaan itti bijja kasi lafa wan gore shamshiyaa rooba ka sarfeetin irkisaa ta'u jira waan dhawun dhabeet waan gajoolleen dhagabdi shamshiyaa tan fuudhe shamshiyaan beetame karaa mataa kanan karaa kaa kon kan godhetti mataa دير شمشان أيه أجين جولنا قرآن افترا قولي من تدي جولنا فتاش ما نوافق كنت أيه أكمل جسنا قرآن افترا نجوا مالك سنة اللي تخليه نالك فراغ ما يتم جان ده خير نانو تاني بيتا فودا أكمل جس أيه أجمع بعده نقول تلتفت أنا اللي خبر قولنا في جولنا تيجا ونسيب وانك بنو مسيو رامفنا جرا نجون دائما سنو رامفته أكن أنا على تيسي أونو ديرنا تلقيت لينك ده سجنا شغال أنا شاف ستير وزين نديته جوسنا أنا كسين هيك أنا تبدري إن ممكن نجد أيه أنا أفرقون كون سجنا شغال نيت أيه أكسين بالو اللي كسمو قلمان نمي كنا جارتنا تو في جرتي أيه كنا با تكنا تسجنا وبا يا أبديري أكمل بيتا isin tun jaartee beekadu kaameeraa si keessee pirankii si godhuuf deemti malee ati akkamitti hubattana miidhuuf deemtiidha moo ijoollee irra nabaadiluuf deemtiidha hubattee isii tana waan yettee loluu dandeessa akka marattu bar waan hin taane isin tun wayii duraan hammeenya sii qabdi guyyuma san waan sirra dalee deemi. Duraan hammeenya akkasii illee waan qabdu. Hay duuba waan kana sitti taphatti gaa jaartii nama taphachuu yoo ni jarjarte haatii silootee akkasitti waa jeetu. Taphni yeroo sanii miti. Hayyee. Somanni kun yeroo Firaansaa geesse Zaansaa geesse bira dabarsinaan badee beekadhu somanna gahe suuraa badee yookaan rakkina yookaan karaa deemu jirtu bakka wanni itti furtuun jirre bakka ogartee wanni taane yoo ta'e malee sanuu dhabdee waqtii Firaan keessatti biyyee hurraa gartee biyyee furii jira waa dhabde bishaan dhabdee timira dhabdee waa dhabde biyyee furii waa nyaate akkasiin coosoo zaasan hin ga'in osoo mana jirru soommanni Allah bariin jirtu soommanni nafaan balleetu jirti. Hay duuba waan kana namatti himtu osoo tirtettee haadha ilmaanitti deem jechuun ta'e waan takka ijibbaatu gaarii baadha ilmoo keetiiti. Isin tun baanii fi wanna jiru ka garaan qabne afaan kanaan baalageedha afaan kanaan waasutti waan kana garaan qabdu afaan hin baalage. Laa lafa duraa gorsuu qabdaar waan osoo isin osoo yaa'in dhufne lafa duraatti akkanaa miti namni isin dhagoohuu hin qabu beekadhu lafa duraa ofirraa gorsuu wanni kana bareedaa safaata fillee waan akkanaa godhini. Gorsee sirraa hojjetti. Kanuma wajjin wal qabateetiin dhagwaanii fi wanna jiru ilmaa kana laachiftee miti. Hangiseen harka laadhii soomana badee baduun badee yoo bitisa achiin jechuunis dukkee irraa haate. Akkasii kuttee jechuudha. Ala baatee dubbiin barbaadu galicha bira kuttee. Amma khayru rabbi haa godhu najjaash kun dhageeffadhu yoo ati fuudhu feetiif haa fuudhu malee afaan namaatiin najjaash mucaan xurxurru san deengaddaas akkasitti siin fuusa jee maallaqa illee sirraa nyaate akkatti beenutti sirraa nyaate sababa biifturra jechuudha. Arra mucaan kun deebi'ee mucaa kanaa fi jaartiin ta'e walitti xilaatammaas dubbii nama baddee yoo bara. Inni kun deebi'ee siin fuusee jechuu inni kun akkamittuu si bira dhufe waan akkana haasoo ammaas wayii gooti micoon tun ni beeytanii amma akka barbaadame duniyaan sirraa hunaftu maaliif ni beeytaa? Iji namatti himachuu qabda malee dura akkamatti isii tanaan loltee laal tasgabbii wajji deeman dhalaa. Tamaam haadha ilmoo ta'eetii ol baateetii haasoo akkanatti irrattiin fuudhettee haasoo irra lafuma fixadhaa malee akkamin najjaash kun as dhufee isiifuu duraanuu laataa siin fuuyisaa akkamit dhaachuu jenda bar waan nama himan fudhachiineera sammuu caammaali miidhamuuf deema dheengadda akkasitti mushteeffame geessinee sababa isiin tuntaratti mushteeffame geessanii mucaan kun fayyi ammaas ta duraanii irraanfatee ammaas deebi'ee aarasan gaafana tumtee irraa baay'ee asirra bahee ni fuusisaa xiqqishoo umrii 15 ji'a waan san irraa haasoo illee gadhiise waan akkanaa kun hin barbaachisu jechuudha yaafin jaalajjaa sana baay'ee. Najjaash kana beektaa biyyi wal beeknaa waluma beekna wal dhiyeenya qabna inni وقار من فيه نجوا سين نونتي مدي خلاص سيت أنا فرادي سي فول يدري مجرى أما نما قني ما رد قزي كاور كتتو نتي مدي أما نما خراني بالبوسان رد بنفتي في السلمان لا إني قلتي تيسان فلو ما البيت تا دراري تيفتنا لا دراري سيفوي سهاجا كبا الراستي قرب بيول سندور كي في قار وهي بكتنا دو تلك جي वो जार साजारती पर फर दियोलित फरार सी जिरमले वान कसी हासो इल्मन इराते हिंका बूती थी इसास पेके तुम्हारा काती मुता तमाम सिर्रा बरीदा अर्रसिला मालिक जारती था नलाल gue to kulle to wajji ci to wajjinyaatte har ilmaan keetiiti wahamtu isi haasoon qabdu fuudhu as yoo taate yoo dhugaadhaan dadhabamte
Iji dhalatan rafuu ijira beek akkata jira beekadhu. Irra baatee dhaadattee waan sirraa bareedaa midhaan tanarraa hin jira. Osoo dhaadachuun ta'e isiitu guyyaa duruu silaa guyyaa waldhabin dhufuu ta'u kan isii viidiyoo fuudhee kaameeraa kaayee qilleensarra barbaade qilleensarratti eegaan ba'e kala isii dhabamsiiseetuma isii firraa dhabamsiisee isii firraa hambisuun barbaade malee eega kalaas ol bahee namuun arge anis waliin irraa isii kan dhufu. Manguddoota akkatti himattee namaan geettee jira. Osoo manguddoon laa namaan geettee akkana naan jirti ijaarti jedhamu. Gaafa biiftu san an keessaan qabu. Waan tana quban qabu. Jiyyoo fi najjaash wajjin wal galii galanii waan isaan akkana najjaash michoo naffite. Michoo tan bira dhaqeellee haasee wajjin waan hin jenne. Jechuun abisii walitti dhufu. Alaalumatti telefoona wal dubbisne malee. Jechuun isiin tun waan itti akkasitti waan hin jenne aartee waan hin jenne hangaafsan keessaan qabu dhuguma isiillee akka isiin hin aarre jenne fayyisne haasee manguddootti illee madda gaafsan. Gaafsan irra osoo waliin jirru jechuun kasan irratti hin galiniif isin zalaalam anuma aarsaa olti wanuma na aarsaa olti malee na mukanaan dadhabe. Khayrumaa wanta akka namatti simachuu qabda ni jiran namni manguddoon ni jirti manguddootis geesseetti hatta warra isaanitti illee himtee akkana dhaadachuurra qabda akkanatti as baatee iyyuurra amma mucaa san faayamtee mucaa isii dhaafuu duraan waanidha amma gaa niin beeka duniyaa eega isi bira garte si dhufuu teessi niin beekaan duniyaadha si dhufuu teessi yaa isi godhuu teessi mashaakila si kaasuu teessi tamam dhiyoo tanaas tilifoona ittee dubbatte kan hin dhagee. Tilifoona xiyyaatu bira jira tilifoona xiyyarraa naafuu dhayattee hatta natti simtee jirti balloofatti simteensa tamam tanaafuu tilifoona isiitiis tilifoona naaf jirtimi tilifoona isiitiis kasiitii mannu kun kanniif aadiidha mushkilaaf itti amma najjaasi bira gartee sirraa naaf ta'an niin beekan duniyaa. Ani battiin qaban telefoona kasii dureenu hin kannaafi telefoona ani san guyyaa ijoollee injiyyoo fi telefoona rafa deettee tokkotte telefoona kan kannaafitiin ka yuutuubiin dura irra yeroo kana dureenu firate mise. Wanna godhe san YouTube viiwan rasa jangan kapu. Ya war. Arab dulu tu dufte na kan nete. Ini karena lagi namu ada na kan nuf. Garu arkuf teisa. Dunia angka dura Arab saat tinggone. Najas sibrat tegarte. Najasan akka wajibiti. Buguma innis bulti teisa ni faru namu beka. Akka najas bulti temben. Isi di si anu min beka. Najas dibara dibati bulti teisan. Digu pada beka du. Rakkina setti teisi arkuf teisa. Tanumaafu ati. Ifis tasgabbeessi ni sasirrabbaatee waan hin jiin najjaashanis biratti dhiyeesse. Telefoona irraa fudhattee mechuu jirti. Telefoona irraa fudhatteetti gaddaa'uu kanatti himte anis jechuun saba sarrattuun ol bee haasoo hin deebee kadhu haasoo hin deebee viidiyoo najjaash haasoo dhufee siin fuusa jee sarratti najjaash waan akkanaa haasoo hin qabu ana akka obboleessaan si gorsaa beekabdu tamaam mucaa san eegasi bira garte duniyaan sirraa hafuun teessoo deera kiyya tamaam ana qaan seena tamaam sirraa hafuun teessoo ati. Yoo ifi fuudhuu feete dhiireef cinaan qabin ifi fuudhi malee tanamni siin jiru hin dhageen teetiin deem dhiirtan ifiin deemtu gaarii. Telefoona si yoo isin dhaadannaa goote malee yoo harmi amma bar rakkinni nu uumame an bar telefoona nutti himachuu malee irraa hin fudhan jenne telefoona irraa naa fuudha jetteeti nutti himtee beekadhu tanumaafuu eegana jaassi bira garte wahuu si godhuu irraa hin deebitu dhageeffadhu. Anati sobboleessa kiyya isin sobboleetii garuu roorroo dhalaatan hin feenuuf hin siin jee waan hin taane mucaan kun gartami nama bultii ta'e dhibbarraa dhibbatti hin feene mucaa kana yookiin nuti bikkatti goonaatiti mucaa kana fitti hin dhiyeessin. Tamam takkanaati hordoftoota keenya unoo warra mana abdii bira dhufee abdii haasoessee unoo inni akkana jiru ta'a rabbiin jaarsaa jaartii walitti haa fayyisu rabbiin nuti toluma isaanii yaanna yoo nu dhageesse ammallee galeennaani takkanaati hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaa nutti inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nu jiraadha isiniin.